Waraana Oromiyaa keessatti deemaa jiru ilaalchisuun ibsa baaseen ajjechaan murna aangoo bulchiinsa Itoophiyaa harkaa qabu lammiilee nagaa irratti raawwatamu akka dhaabbatuu fi rakkooleen biyyattii waaraan furamuuf hawaasni addunyaa dhiibbaa barbaachisu akka godhu gaafatee jira. Kana irratti gabaasa qabna. Ajjechaan olaanaa Abaa waraana Oromiyaa keessatti deemaa jiru ilaalchisuun ibsa baaseen ajjechaan murna aangoo bulchiinsa Itoophiyaa harkaa qabu lammiilee nagaa irratti raawwatamu akka dhaabbatuuf rakkooleen biyyattii waaraan furuuf hawaasni addunyaa dhiibbaa barbaachisu akka godhu gaafate. Bulchiinsa Abiy Ahmed uummata Oromoof waraana bilisummaa Oromoo irratti lola qindaa'aa labsee jiraachuu kan himu ibsi kun kana duras irra deddeebiin yeroo gabaabaatti waboo balleessuuf dhaadatamee duulli labsamaa turuu yaadachiise. Duulli waraanaa kanaan dura labse marti duraa fashaloo hordofee yeroo ammaa duula duguggaa sanyii Oromoo irratti xiyyeeffate labsee jira jedhe. Waraana duguggaa sanyii yeroo ammaa uummaticha irratti labsameef kanaan dura dabballoonni sirnichaa qurxummii balleessuuf galaanicha gogsuutu barbaachisa jechuun ifatti dhaadataa turu waboo balleessuuf uummaticha dhabamsiisuun akka barbaachisu ifatti dubbataa turan jedhe. Abaawwaboon rakkoo walxaxaa biyyattii mudatee jiruuf furmaanni waraanaan akka hin dhufne amana. Oromiyaa dabalatee wal waraansa kutaalee biyyattii marattu mul'atuuf bu'uurri garaagarummaa siyaasaa waan ta'eef furmaanni kan argamu mariidhaan yaada jedhus ni simannaa jedhe. Haa ta'u malee Abiy Ahmediif waayillansaa humnoonni Amaaraa rakkoon martuu kan furamu waraana qofaan ejjennoo jedhu qabaachuun sirna abbaa irree ilaalcha isaanii ittiin tarkaanfachiisan ijaarrachuuf adeemsa filatan of tuulummaaf maalla dhibdeen itti fufanii jiru jedhe. Uummanni Oromoo waboon gama isaatiin mirga hiree murteeffannaa isaa dhugoomsuuf kallattii diinonni keenya filatanis taanaan gootummaan gara galma keenyaatti dhiyaataa jirraa jedhe. Waraanni bilisummaa Oromoo qabsoo murteessaa taasisaa jiruun faalma uummanni Oromoof uummattoonni cunqurfamoo biroon taasisaa jiran bu'uura jabaa qabsiisuun sirna dimookiraasii ijaaruuf wareegama lubbuu barbaachisu kaffaluuf har'as qophii ta'uu keenya agarsiisaa jirraa jedhe. Saboonniif sablammoonni cunqurfamoo biyyattii qabsoo bilisummaaf walqixxummaaf taasisan yeroo finiinsanii jiran kanatti humni finxaaleeyyiif weerartuu saba tokko Abiy Ahmediin hoogganamaa biyyattii of duuba deebisuuf bulchiinsa sirna moototaa deebisuun mirgoota namoomaaf siyaasaa sabaaf sablammoota biroo dhiituuf kallattii hundaanuu waraana bananii jiru jedhe. Wal waraansi biyyattii keessatti dhalatan karaa nagaaf marii siyaasaatiin akka hin furamneefis ulaa mara cufaa jiru jedhe. Kanas miidiyaalee mootummaa harka isaanii jiraniin illee saalfii tokko malee hokkara oofaa jiru jedhe. Haleellaa yeroo ammaa Oromiyaa irratti raawwatamaa jiru uummata nagaa irratti kan xiyyeeffateedha jedha ibsi kun. Humnoonni Abiy Ahmediin bobbaafaman namoota waboo deeggaru jedhaman qeef mandaroota isaanii osoo hin hafin gara jabinaan haleeluun barbadeessaa jiru. Firri yookaan namni isin beektan wabootti makamaniiru jechuun namoota nagaa jimlaa yakkamtoota jedhanii ajjechaa suukanneessaa irratti raawwataa jiru jedhe. Namoonni yaadaan kaayyoo waboon qabsaa'uuf deeggaru jedhamuun shakkaman illee ajjechaan kun irratti raawwatamaa jira jedhe Abaawaboon. Uummanni Oromoo bal'aan waraana keenyaaf kaayyoo nuti qabnuuf kan deeggaran ta'uun wal qabate adeemsa kanaan gareen faashistii aangoo irra jiru namoota nagaa meeqa akka ajjeesuu danda'u tilmaamuun rakkisaadha kan jedhu ibsichi. Haa ta'u malee qaamni kamiyyuu sababa garaagarummaa yaadaatiin uummata nagaa akka fixuuf ayyamamuuf hin qabu jedhe. Ilmaan Oromoo nagaa irratti fuulleffachuun gonkumaa fudhatama hin qabus jedhe. Kaayyoo waraana yeroo ammaa Oromiyaa irratti labsame inni lammaffaan uummata walirratti kakaasuun uummattoota gidduutti walitti bu'iinsa qabsiisuudha jedhe Abaawoboon ibsa isaatiin. Humna addaa poolisii naannolee, poolisii idileef milishaa naannolee ollaa gara Oromiyaatti bobbaasuun rakkoo kana uumuuf yaalamaa jiraachuu ibse. Hanga yoonaatti humnoota naannolee Somaalee, Sidaama, naannoo Kibbaa, Amaaraa fi Affaar gara Oromiyaatti bobbaasuuf dhiibbaan jabaan taasifamaa jiraachuu kan yeroo ibsichi. Abaawoboon shirri uummattoota gidduutti xaxamaa jiru kun akka hin milkoomneef hooggantoota siyaasaaf jaarsolii biyyaa naannolee kanneenii waliin xiyyeeffannoon hojjetaa jiraachuu ibse. Haa ta'u malee yaalii keenya qofaan shira kana fashalsuun hin danda'amu jedhe. Kanaafuu hawaasni addunyaa dhimmoota kanaa gadii irratti murna aangoo irra jiru irratti dhiibbaa barbaachisu uumuu qaba jechuun qabxiilee shan tarreesseera. Tokko kaayyoo waraanni bilisummaa Oromoo qabsaa'uuf yaadaan deeggaruu isaanii qofaaf ajjechaa hidhuuf adamsuun lammiilee nagaa irratti raawwatamu haa dhaabbatu. Isaanidhaa jiranis atattamaan akka gadi lakkifaman haa taasifamuu jedhe. Lama humnoonni naannolee ollaa gara Oromiyaatti bobbaasuun saba tokko isa kaan biraa irratti kakaasuuf shirri xaxamu akka dhaabbatu. Sadii mootummaan bilxiginnaa waraana labse guutuutti dhaabee mariif akka of qopheessuuf dhiibbaan barbaachisu akka taasifamu. Afur waraanni sirnichaa marti gara mooraatti akka deebifamuu fi shan waltajjiin bilisaa marii nagaa geggeessuuf dandeessu uumame qaama marii gidduutti mariin atattamaan akka eegalamuuf hawaasni addunyaa dhiibbaa gama isaatiin gochuu akka qabu waamicha dhiyeesseera. Gabaasa dhiyaateef Oliifan Margaa Shinniigaa Broadcasting Service irraa. Matakkal keessatti dilbata darbee kaasee yoo xinnaatee dhalattoonni Gumuz 80 ta'an jumlaan ajjeefamuun himame. Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal keessatti dilbata darbee kaasee haleellaa qindaa'aa waraana mootummaa humnoota mootummaa naannoo Amaaraa bobbaasee fi kan naannolee mootummaa federaalaan bobbaasee yoo xinnaatee dhalattoonni Gumuz 80 jumlaan ajjeefamanii jiru. Namoonni lama immoo madaa'uun isaaniis himamee jira. Dhalattoonni Gumuz akka jedhanitti haleellaan kun dilbata ganama aanaa bulaan ganda Godoraaree keessatti bakka dhalattoonni Gumuz ibidda qaqqaammachaa jiran irratti banameen eegale. Namoonni 55 ganda sana keessaa jumlaan yoo dhuman lama immoo madaa'anii jiru. Haleellaan kun babal'atee aanaa daangur gandoota akka lakkoofsa 3 fi Dislaambee jedhamanitti namoonni 25 ajjeefamanii jiru. Aanaa manduraa gandoota Oshingii fi Yakittaa jedhamanittis haleellaan tureera jedhu dhalattoonni naannichaa.
Namoota ajjeefaman kunneen daa'imman hawwanii fi maanguddoonni keessatti argamus jedhu. Humnoonni bobbaafaman qabeenya beeyladaa fi oomisha dhalattoota sabichaas barbadeessu himanii jiru. Dhumaatii waggaa 4 baranaa naannoo Amaaraa aanaa Jaawii keessatti dhalattoota Gumuz 490 irratti raawwatame kaasee Gumuz ammallee duguugamuutti jira kan jedhan dhalattoonni sabichaa ummanni keenya wasana namaa dhibees hin beeku, nama waliin jiraachuu fi rakkoo hin qabu, lafa keenyaa fi duguuggaa sanyii nurratti raawwatama jedhan. Qaamoleen mootummaa dhumaatii kanaaf fala barbaaduu fi xumura itti gochuu caalaa dhumaatii walirraa hin cinne itti fufuuf filatan jedhu. Hawaasni Gumuz bakka baay'eetti haleellaa jala jira. Gara daggalaatti baqatee achittis dhumaatiif saaxilamnee jirra jedhu. Qaamoleen mirga namoomaaf falmanis waan isaan quba akka hin qabne himu. Mootummaan Itoophiyaa rakkoo naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal keessaa furmaata laachuuf waggoota dura koomaandi poostii hundeessuun isaanii yaadatama. Furmaanni koomaandi poostii kanaan dhufe garuu tokkollee hin jiru. ABO'nis sababa kanarraa ka'uudhaan Ebla 15 guyyaa gootota Oromoo jedhee moggaase. Guyyaan kun guyyaa damboobaa, guyyaa jabinaa, guyyaa injifannoo fi hamileedhaan itti guutamnu ta'ee yaadatamaa jedhe ajajni olaanaa waraana bilisummaa Oromoo. Har'as diinni saba Oromoo bu'uura tokkummaa keenyaa kan ta'e Oromummaa diiguuf dhama. Duula walirraa hin cinne waboo irratti labsee bobba'ee jira. Shira waboo irratti xaxuun diiguuf dhamaa jira jedhe. Diinni saba Oromoo sabboontota Oromoof uummata Oromoo ajjeesuun sodaachisee jilbeenfachiisuuf abbalaa jiraachuu eeruun Oromiyaa kibbaa, kaaba, lixa, giddu galeessa, kibba bahaa keessatti ilmaan Oromoo manaaf qabeenya Oromoo mancaasaa jiraachuu ibse. Quunnamtii intarneetaa bilbila uummatarraa kutee odeeffannoo addunyaarraa adda baasuun duula sanyii duguggaa geggeessaa jira jedhe ABO'n. Goototi waboo kaayyoo abbootii isaanii irraa dhaalan tiksanii qabsoo bilisummaa Oromoo tarkaanfachiisaa jiru diina ari'anii adabaa jiru jedha ibsichi. Diinni mirga Oromoon qabsoo isaatiin argate of duuba deebisuuf boolla fageessee qotus itti milkoofnee jedhe waboon. Har'as tarkaanfii lola ofirraa ittisuu fudhateen duula irratti labsame fashalsee wareegama qaalii baasuun waraana weerartuu boolla ofii qotanitti gatuun injifannoo galmeessaa qabsoo saba kanaaf wabiif gaachana ta'u ifatti mul'isaara jedhe. Har'as waboof uummanni Oromoo wareega lubbuu qaamaa qalbiif qabeenyaa itti baasuun gaaffii bu'uuraa Oromoon qabu deebisuuf falmaa dhooftuutti jiraachuu ibse. ABO'n kabaja guyyaa gootota Oromoo ilaalchisuun ibsa baase kanaan qabxiilee ijoo kabaja guyyichaa wal qabataniif haala qabatamaa yeroo ammaa Oromiyaa keessatti deemaa jiru irratti fuulleffatan 8 eeruun waamicha dhiyeesseera. Qabxiileen kunneenis tokko. Imaanaa goototi wareegamtoota Oromoo nutti kennan bakkaan ga'uuf waadaa keenya haaromsinee tarkaanfii ilaalessaa diina irratti fudhachaa jirru itti fufna. 2. Qarreef qeerroon Oromoo akeeka gootota keenyaa bakkaan ga'uuf fincila uummanni keenya geggeessu finiinsuu irratti qooda keessan akka baattan waamicha goona bakkaa bakkatti karaa cufuun weerartuu danqaa jirtaniif kabaja qabna. 3. Oromoon marti faana gootawwan Oromoo kumaatamaan wareegaman hordofuun bilisummaa Oromoof walabummaa Oromiyaa galmaan ga'uuf akka waadaa keessan haaromfattan dhaamna. 4. Ilmaan nafxanyaaf ergamtoota isaanii mirgoota uummanni Oromoo wareegama qeerroof qarreen argatan guutuchuuf of duuba deebisuuf ifaajaa jiru. Kanaaf uummanni Oromoo mirgaaf lafa wareegamaan arganne kana akka jabeessinee tikfannu gadi jabeessinee dhaammanna. 5. Falmaa ABO'n Oromiyaa keessatti geggeessaa jiru humneessuuf gumaacha keessan dachaan dabaluun akka nu cina dhaabbattan waamicha dhiyeessina. 6. Hawaasni addunyaas lola ilmaan nafxanyaa uummata Oromoo irratti labsan waliin wal qabatee uummata qe'eerraa buqqa'eef qabeenyi isaa manca'e cina akka dhaabbattan iyyanna. 7. Ilmaan Oromoo martee Ebla 15 guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo kabaja olaanaan akka yaadattanii ooltan dhaammanna. 8. Gaaffii Oromoo sabuuraa kan bilisummaa Oromoof walabummaa Oromiyaa xumuratti gochuuf akka harka wal qabannee sossoon ajajaan olaanaa ABO dhaama kan jedhanidha.